أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي غيانا الرا غيا بسيريو ويرتو برنوت إسلام أرومو بيا مصريتي ويرتو برنوت إسلام أرومو بيا مصري أكون بيكم متي يرول إيرتو داف هواسي تجاجلو داف أرقمتي بركم لما في كل سدي جمعوا مرة إجلتي هجيرو الراتي هواسي برنوت منتيتين أكيسان بيتنا خيستي تشارج قراتني سرابهن قولوا داف تتافي قدا قوتي جتي إجل الرهجاب ماتي ونسي قرا جرتو تكفارتي محاضرالي قويا جمعة ديمتو هواسي خينيا ديرا في الألاف تكافي قداف هندافو هرم الديستي هواسي خينيا خبيتنا خيس جرو أكدتي بفا دعواتين نمن خينيا برنوت عدد فرتو إسان تاج السودان بكمتي قويا جمعة أسري رهنجا مخرباتي شيكان عدد فيرودان أوجا شنت توان دياتا هواسا تجاجلا يرتي أكسم مملة واني ورتون هواسا خينيا تجاجلا يرتو بكمان كلام ربي خينيا قدادا قرآن يجودا ترباني تيرو سدي هاوني في درجو تافيس شمراني فيس تكا في قدا فيس قويا سدي قويا الحدا سنين ثلاثة أسري رجلي هنجا إشاي بوداتي هواسا خينيا بريسات جرتي خنمليس أكسم مملة كتابان أمانتي شيكانين خندياتو قويا مرخ كرامو كتابا أكا بلغة خنا كريادة خنا كتفسيرة هندينو أسخيستي جنام سبير راجلمي شكل خينيان براتما جرا من خنا خيستي جودا وقوتن دبر خنا خيستي ورتون جمسيتين تتافي قدا قوتي حواس خينيا برنو تقفلاتو صنتين تجادلا حواسم ماتيس بفا دندمتين حواس خينيا دابتي وهم دانو جم برباتساتين وان حواس خينيا تهاجم هم دام تنا دابتي حواس خينيا تجايلو خيست أرقم تجرتي بفا أمان تنا خيست جرو خيستي ورتون قدتي جم فولدراتي حواس خينيا بفا برنوتا أمياتي في مدرسة قدتها كدابدي فولدراتي حواس خينيا كني في بكبرهن ديمني أسقفر ديبي أمانتي في برنوتا ميال لكبرتو تاسيس ولاف كرور قدا
qabattee deemaa jirti. Gama bittaa manaatti manni bitamee manni barnootaa keessa banamee halkaan ilmii keessa baratamtee akkasuma taxifni quraanaa keessa banamee akka deemuuf tattaaffii guddaarra jirti. Mana bittee hawaasni keenya akkanii fi qoodarraa fudhatu godhaa jirti jechuudha. Yeroo ammaan tana gama mana bittaatti deemaa jirra jechuudha. Kana qofaa miti hawaasi keenya kan biyyoota adda addaa keessatti cunqurfamee naanna'uu ture bifa ittiin rabbi isaanii gabbaran haala mijeessuudhaan barnoota salaataatiif waan adda addaa barsiisuu turte. Ammaan tana immoo waan duraan qabdu san caalaa istiidiyoo takka hawaasni keenya warreen afaan Oromoo dhagayan istiidiyoo gama qilleensaatiin hawaasa biyyattii Kaayiroo keessa jiruu fi warreen Kaayiroo ala jirus waan silaa isii keessa deemaa jiru akka isaan irraa qooda fudhatanii barnoota adda addaa irraa fudhataniif wiirtuu Islamic Dawah and Education kajoo istiidiyoo takka bantee arraan tana eebasii irratti argamna. Eebasii kanarratti barsiisonni keenyaa fi sheekan keenyaa fi akkasuma guddoolleen argamtee guyyaa arraan tana eebisa mana miidiyaa takkaa'u wiirtuu Islamic Dawah Education kajoo banneeti jirra. Istiidiyoo tana bannee jirra. Kanaaf hawaasa keenyatti wanti dhaamannu wiirtuun arraa eegaltee gama guddina tarkaanfachuudhaan hawaasni keenya qilleensarraan biyya tana keessa jiruu fi biyya alaa jiruutis gama YouTube fi Facebook peejii keenya irratti waan adda addaa isiniif haala mijeessuudhaan akka isin baratan taasisuudhaaf qophii guddaa godhaa jirti. Inshaallah walumaanuu gama fuulduraatti YouTube fi Facebookaas akkasuma waan adda addaa irratti gama miidiyaatiin isin tajaajiluudhaaf arraan tana eebba miidiyaa wiirtuu irratti argamna. Gama wiirtuu dhiyaadhaa peejii keenya laayik godhaa, subscribe godhaati. Waan isin dabarsiisu share godhaati. Khayrii adda addaa nu waliin haraabsinu isin jaa. Jazakumullahu khayran. Warreen haga ammaan tanaa tattaaffii goonee waggoota hanga kana hawaasa keenya tajaajiluudhaaf tattaaffii wajjin goone hundi keessanuu barsiisota keenyaas galatoonfachuun barbaada. Sheekan keenyaas akkasumatti illee haawwanii fi hunda warreen nu waliin dhaabbatee haga ammaan tanaatti waan kana siin geenye hunda galatoonfachuun barbaada. Hundi keessanuu galatoomaa gama fuulduraatti haa ciinu isin jaa. Kana dabaluudhaan iida kana iidal adhaa amma keessa jirru kana yeroo ammaan tana yeroo fi iiddi dhiyaattee iida kanaanis baga isiniin gahee isin jechuudhaan dhaamsa keenya dabarfadha. Hundi ummata islaamaa kabahaa kadhihaa kakaabaa kakibbaa baga guyyaa kanaan geessan guyyaa iidaa iida barakaa iida riskii iida milkii isiniif haa ta'u iida karakkatti rakkoobo khahida mitti dhabu gartee haqa qallayyin itti duroomu hundi keenyaa'u haa godhuun isin jaa. Dhaamsiin qabu waa iidaa ilaalchisee ummanni keenya ka islaamaa guyyaa iidaa kana bifa rabbii nurraa jaalatuun akka gaggeessinu rabbii keenya haa sodaannu haala ittiin bashannanuu fi uffataa fi waan addaa keessatti rabbii keenya sodaachuutu nurraa eegama. Miizaana shari'aa keessatti gammachuun teenyaas gammachuu miizaana qabdu miizaana shari'aa qabdu nu ta'uudhaan rabbii keenya haa sodaannu uffataa fi iddoo bashannanaatii fi waan addaa keessatti wasanaa ba'uun dhabnee rabbii keenya sodaannee iddoo rabbi nurraa fedhu iddoo rabbi nurraa jaalatutti haa bashannannuun isiniin jaa. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك سننجا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
اللهم يا رب اجعل علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم يا رب اجعلنا لك ذكارين اللهم يا رب اجعلنا لك شكارين اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا رب اجعلنا من الذين يأمرون بالخير وينهون عن المعروف يا رب العالمين ويؤمنون لك يا رب العالمين اللهم يا رب يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين فرجنا وفرج المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم رب أرنا إمارة الدين اللهم رب أرنا إمارة الدين وأرنا خرابة أهل الكفر والفسوق في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا رب أعزنا ولا تذلنا أكرمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب يا عزيز يا كريم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أبليين كي يا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكجر تاني أبليين كي يا إسلام أنا جيني ربي سنبرا هاجو جنة إجاز بودا ويرتو دعوة إسلام كايرو خيسة أركمتو وني إسين أرى لفاخات يقول وداف أبليين كي يا إسلام بكجرانيتي دعوة إسلام كيسان جيسو ويرتو وني سين دابته همة إسلام بكجرانيتي amantii isaanii isaan barsiisuudhaaf dhaabbatte wanni manni kun godhameef akka ummanni islaamaa bakka jiranitti irraa fayyadamaniif godhame dur ummanni uguunii fi taariikha islaamaa keessatti uguu qarannu ulamaa wajjin rihlaatul ulamaa jedhanii jira ummanni ulamaadha bakka isaan barnootaaf itti deeman jedhan fulaan irtahala min makaan ilaa makaan jedhan bakka kanarraa deemee bakka dur taariikha keessatti uguu qaraanu bakkeetti ilmi barbaadu dura makka madiina turte eegas booda ilmiin deemtee eessa galte jan biyya bagdaad faggalte jan basra faggalte jan eegas booda qaahira biyya masri tan achi barbaadachuu turan ulamaatti ca hogguu qaraanu rihlaa isaanii tana keessa garra jan laakiin arra alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo ammaa kana keessa rabbiin laaffise namni rabbiin khayrii isaan fedhe akka ilmiin bakka isaa mana isaatti isa dhufte isa barbaadu درجان علماء العلم يؤتى إليه ولا تؤتى عليك جان علمين اتلك أمالي سنت الدفت جان أما قا علمين ديمتي ما نسل دفت يوتم ما نما خير برباطات علمين ديمتي سل دفت قا يا بليين كي إسلاما ورّي رافية تمربي سناقولو علمين ما ندو دفت تنقا إن شاء الله ورّي رافية من واقولوتي واني دبروتا إن شاء الله وان خير الدبروتا وان قرقدو الدبروتا كتاب علماء دور أمتك أراسو ترانسون ترتيبا إن شاء الله أمة إسلاماتي فكجو أكنمو ترتيب عن جلد يمني الرافية دمن إن شاء الله خنا قول ولا فورتونغا إن شاء الله بيكايرو تان خيس دابته جرتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبليان خيوا ونين نرى راد بتشوف دمو دايك عجباب دو خيسته معلومة ورتون إيسا خاته إيسا جرته ورتون جتشم مالي ورتون مال فكاتي وان جاموان كان عجباب سه إن شاء الله يرون أهن نم تخيسته دو بتشوف برباده ورتو يجون تن حواسا أرومو بيجا مصري بقطعته هي خيسة جرتو إسي تجاجلا جرتو يجودا برنوتا داداتين برنوتا أمانتيتين استهي برنوتا حواسماتين استهي برنوتا داداتين خان حواسة تجاجلا جرتو يجودا ورتون eegalte as wantoota adda addaa barsiisaa turte sun keessaas waan quraana barsiisaa turte
hadiisa barsiisaa turte tafsiira quraanaa barsiisaa turte kanneen hundaa sheekota adda addaatiin barsiisaa turte jechuudha biyya Masrii keessatti. Inshaallah arraan tana rabbiin fuulduratti nu oofuuf fadhii isaatiin waan adda addaa kan nuti yaanne hanqa takka galmaan nu gahee jira alhamdulillah. Sun keessaa maali wurtuun arraan tana gama sooshaal miidiyaa kana keessatti nu ol guddattee jirti. Duraan wanni nuti goonu hawaasa baqataa biyya Masrii keessa jiru irratti illee yoo hortu ta'e arraan tana gorsi adda addaa ka waraabame hawaasa Oromoo afaan Oromoo dhagahu hundaaf naannoo adda addaa jiru bakka adda addaa jiru sooshaal miidiyaa gubbaa irratti waan gallakkifamuuf hawaasni kun qooda irraa fudhachuu danda'a jechuudha. Wurtuun akkasumatti ammaan tanallee barattoota adda addaa gama adda addaatiin keessummeessite xiqqaa fi guddaan haawwanii fi nama hundaa akkasitti tartiiba galfattee barsiisaa jirti jechuudha. Bara kana keessaas karoora adda addaa lafa kaayyattee jirti. Karoora isii sun keessaa tokko hawaasa keenya kana biyya tana keessa jiru hanqa duraaniitii ol akkamitti quraana barsiisnaa. Quraana sun gama hifziitiinis ta'e gama ijaallalanii qaraanis ta'e tartiiba kaayyattee waan jirtuuf hawaasni keenya kaas keessa jiru hundinuu dhiiraan jenne dhalaan jenne xiqqaan jenne guddaan jenne hundinuu dhuftanii akka qooda irraa fudhattaniin isinin jaa qaama duree dhagahee jirus yeroo isaa wal qixxeeffate yeroo barnoota kan namtootti achirratti akka hirmaattuun dhaamsa isinii dabarsa. Hifziinis inshaallah fadhii rabbiitiin bara kana keessa akka eegalamtuuf karoora keenya keessa jirti. Warri hifzii qaraasisus ustaadowwan keenya keessa jira. Ustaadowwan keenyaafillee rabbiin jazaa haa kafaluu fi warra yeroo isaanii if qabee dhimma mataa isaanii irraa oolee hawaasa keenya barsiisnaa jedhee yeroo lachuutu asrii fi maghriba booda yeroo isaaniif qabanii hawaasa tajaajilaa jiran kana hundaafuu rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi waan isaan yaadanillee rabbiin galmaan haa gahuu fi akkasumatti namoota adda addaa sheekottiin keenyalleen hagama barnoota adda addaatiin barsiisota keenya cinaa dhaabbatee yaadaanis haa ta'uu hojiinis haa ta'uu kafagoo kadhiyoo jiru hundinuu akkasumatti galatoomaa jennaani hawaasa keenya guutuu galatoomfachuu barbaanna maqaa wurtuutiin kottaa qooda irraa fudhaa isin jenna. Wurtuun mana keessanii sa'aa barbaaddanitti yeroo barbaaddanitti wurtuu feetanitti gama hundaanuu dhuftanii barachuu ni dandeessanii. Barattoonnis yeroo teessan kabaja barsiisonnillee waan isin barbaaddan hunda isin cinaa dhaabbata inshaallah. Kanaafuu yeroo hunda wurtuun isinii banaadhaan isin jaa yeroon hanqanaa kan namta keessatti hanqanaan dabarfachuu barbaade isinitti hin dheeressu obboleeyyan kiyya. Kanaafuu gama barnootaatti asaa deebinuun isinin jaa. Jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya Rabbi baga sadarkaa kanaan nu geesse. Duraan dursee obboleeyyan islaamaa hundinuu bakka jirtan hundatti salaamtan islaamummaadhaa isin haa geessu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Islaamummaan alhamdulillah rabbiin nu kennuun ishiitu hedduu qananiidha. Maaliifii rabbiin islaamummaa nama jaalatuuf kenna jaani waan addunyaarratti illee itti milkaawanii akhiratti illee itti milkaawan waan ta'eef islaamummaa argachuun durri ishiitu qananiidha. Achi bira dabree immoo akka karaa laafaadhaan itti dhaamsa waliin geenyu rabbiin miidiyaa kana nuu fidulleen kananii rabbi irraa tokko. Alhamdulillah rabbiin ammallee karaa salphaadhaan waa hundaa akka nu biraan gahu rabbi haala nuuf haa mijeessu. Ummata islaamaa wurtuun barnoota islaamaa taa ummata Oromoo baqattoota biyya Masrii keessa jirtu osuma mana xiqqaa tokko keessatti ummanni walitti qaqqabamee qura'aana ijoollee qaqqaraasisaa jiru. Amma kunoo sadarkaa itti mana barnootaallee bitatanii achi bira dabree sadarkaa miidiyaalleen ummata as keessa hin jirrellee dhaamsa ittiin gahanirra geessee jirti. Alhamdulillah kun hundinuu gammachuudha. Rabbiin baga nu gammachiise akkasuma ummata islaamaa hunda baga rabbiin gammachiise. Asumarraan jalqabnee fuuldura yoo rabbiin je'ee karaa miidiyaa kanaatiin barnoota adda addaa qura'aana irraa eegalee akkasuma hadiisa fi tafsiira qura'aanatis akkasuma warra itti aanus yoo rabbiin je'ee karaa kanaatiin ummanni islaamaa bakka hundaan argachuudhaaf fi akka argataniif ammas warreen if qabanii jiranis ni jiranii.
isin illee akka obsaan gaawaan kana hordoftanii nu dhaggeeffattan gamanumaan isin afeerran isiniin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله ربنا سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر الأول من ذو الحجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى وليال العشر جئت بتجان وليال العشر يجون تفسير علماء تنقود دبة خرنا ذو الحجة جتشورا جان رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه كان خيزة تكابا يعني ستي قيان قارين ربي برتين تاني جان قيا خرنا ذو الحجة خدورا جان واني رسول خيني عليه الصلاة والسلام أكنا جئ فارسيه مال جنان تدراتي قيا ربي سبحانه وتعالى جالشي سي كيست أركمي جان قيا سنكام جنان قيا عرفاتي جان خنا في ربي سبحانه وتعالى درجاسا الفودي جان جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة جنج الرسول عليه الصلاة والسلام قيان جالان خادو ربي خيسباته ويا عرفة خجال هنجرو جنج الرسول عليه الصلاة والسلام أكسمت ما سديس براد دبته الرسول عليه الصلاة والسلام قيان شيطان خيستك توينتان جنج خاك ويا عرفة خيست ربي سبحانه وتعالى شيطانا إساتك كيسا جن مالف جنان واني شيطاني تكاتف ويا عرفا خنا خيستي ربي سبحانه وتعالى رحمة قبوسا جن رحمة قبرو تساجف ربي سبحانه وتعالى رحمة إساني بقر جن خبل ليسا بديد لك جفاو قبرو تسا ربي سبحانه وتعالى ورتوبته واني عرارة مبجن ربي سبحانه وتعالى قبرو تسا إبدار يعتق الله سبحانه وتعالى من النار جن يبدأ عذاب ربي نتاباسا جتشاجر جن سنو جتشا بليين كي يا إسلاما بكجر تنتي قيا خنا خيستي خرنا خنا ومن سلف الصالح والنيسان تأمال جنن خرنا خنا أكنا رمضان سومنني قام ربي خالق أتشي ديبني قاري ربي رابر بادني هم تجلا يا ربي نجان باسني جن واني قبروت ربي رابر بادن جبدو مال جنن ibidda azaba jalanu najanu basi jannatanu khanniya churayan sunifu yaron qaceellotti rabbi khaliqa khadatan amri dunya akhira yaron rabbi ra barbadani arkatan jan khurna khana khaysa jan sunifu abbalayyan kiyaga wanni walida amanu khurna khana khaysatti jabadda gam rabbi khaysane chidebiya gari dalagadda hamtura fagadda janna مالف جنة قارين أكما دجات هاتجن هم تولين أكسمتي فالاتات جن أكما قارين دجات هاتتي هم تولين نمتي دجات هاتي جن سبحان الله سنيم جتشا يا بليين كي يا خسلاما جبادا قبدي جرتن بدي ديسا خغاري جرتن غاري كيسن دجا أكم يكون النجاة هذا اسني جا بليين كي يا خسلاما والرفان ورموتنا دقيسن سنيم جتشا يا بليين كي يا حاجة بانو بليين كي يا خسلاما حركتها جروف دعاء هاجونو دعاء اللين كيفلم تجان بويا خرنا خنا خيست سنيب ججا بويا سا سومنان ها خبنيو هل كنسا إبادان هاجر أشوفتو هيا هاجونو هل كني بويا هيا هاجونو هاجر أشوفنو إبادان سنيب ججا وبليين كي خ إسلاما وبليين كي خ إسلاما جباردا بكجرتن إبادة رجباردا هم تو يودر گجراتن هم تو ديسا ربين اسن رانجالتو بدين اسن دچاتاتي ور خيري دلگه گويا قياما جنة ملكا وربين ها گو ربلين كي اسلام سنيب جچ كل عام وانتم بخير ور امت خنا يا بلين كي اذا عرفا خيرو ام خيسجرو نغان گه نغان اساني ردفه اكسمتي اساني خيري دلگو جور اساني دفه اساني خيري دلگو جور خيري دان
guyyaan kun isaaniif ragaa ta'e rabbi nu haa godhu guyyaalleen ragaa nama baajanii warra guyyaan kun khayriidhaan ragaa bee isaanii khayrii dalagachuu kamturraa fagaatee jiru ragaa nu haa ba'u jaan isinin jaa obboleeyyan kiyya كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كينيا خبجوون بقى ربين إيدا خنان سنجه ورّا قرتي أمتو إيدا خنان رتي والأرك ربنا هاقولو خير رتي وان قرتي واي إيدا شين لين دبتي جرى شفاوي ربي قرتي ورّا أمتو خير رتي والأرك ربنا هاقولو ورّا قرتي نجيان إيدا خنا خير رجع سنو هاقولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجه الأطهار وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد duraan dursee rabbiin guyyaa kabajamaa kanaan baga isin ga'een jaa akkasuma wurtuun barnoota islaamaa sadarkaa gaxaantuurraa kaatee sadarkaa ol aantuu tana ga'uudhaaf alhamdulillaahi rabbil aalamiin jaa bu'aalee wurtuun hanga ammaatti galmeeysaa deemtu keessaa tan duraa miidiyaa banattee akkasuma barnoota islaamaa garagaraa hawaasa keenya xiqqaa guddaatiif kannaa turte amma bifa toora intarneetaatiin akkasumas karaa miidiyaatiin tamsaasa isii karaa hundaanuu raabsaa jirti kanaafuu wurtuun barnoota islaamaa arraan tana miidiyaa haaraa banatte kanarratti na afeeranii argamuu kiyyaaf hedduu gammachuu guddootu natti dhaga'ame alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa osoo wurtuu keessa barsiisaa jiru sadarkaa wurtuun irra geesse kana arkuu kiyyaaf hedduu gammachuu guddaan na dhaga'ama rabbii kiyya galatoomfatuun barbaada asirratti akkasuma wurtuun sadarkaa ammarra geesse kana rakkoolee garagaraa keessa dabruudhaan akkasumatti arraan tana kunoo miidiyaa haaraa banattee hoggaa sadarkaa kanarra geessu wallaahi an gammachuudhaan waan hin dubbadhuu natti xiqqaataa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa niimaanurra qanane kana yoo lakkoon hin finnu rabbiin wa in ta'udduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa qananii rabbii yoo lakkoytan taatan lakkoytanii fixuun dandeeysan jaa rabbiin warra miidiyaa kanaa bifa garagaraatiin miidhaysee wurtuu tana akka addunyaa irratti beekamtu nuu godhe rabbiin duniyaa akhiratti isaan milkeessuun jaa akkasumatti kanaan wal qabsiisee iida amma adeemu jirtu tanaanillee ummata islaamaa biyya masrii biyya nu keessa jirru tana keessa jiranii fi akkasumatti biyyoota garagaraa toora miidiyaa keenyaatiin nu hordofan hundaa'u baga rabbiin guyyaa iidaatiin isin ga'een jaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك ور برنا برهدو أمة السلامة خباف سنسا خكابا في كبا بقت نسنجي جنة جمدا ور برهدو كت جمد رب سنها قولو akkasumatti obboleeyyan keessan hadee obboleeyyan keenya hadee gartee rabbi rahmat haa godhuu fi nullee warra jiru gartee bara hedduu akkatti deddeebinee gammachuu warra godhu rabbi nu haa godhu عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بقيت سنينجي جنة ولمانو وربرنا وربره هدو
warra bara hundaa'u wajjin iiduu nu haa godhuu isiniin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.